Video editing giga bilbila keessan fayyadamuudhaan haala kamiin akkasiin video TikTok, video YouTube irra post gootan, video Facebook fi Instagram kanneen social media hundarra haala kamiin akkasiin video bareechitanii haala salphaa ta'een qulqullina bareedaadhaan intarneetiidhaa fi bilbila keessan qofa qabaachuu isin barbaachisaa jechuudha. Kabira appilikeeshinii lama ka addunyaan namni miliyoonii meeqatti fayyadamaa jiru ka bilbila keessan fayyadamtanii appii kaa lamatti fayyadamuudhaan video waraabdanii akkasuma TikTok fi YouTube fi Facebook irra post gochuudhaan follow baay'ee argachuu dandeessu, qarshii irraa argachuu dandeessu jechuudha. Channel YouTube banattanii eega kaatanii appii lamman kana qofa qabaachuu isin barbaachisa. Internetii yookaan immoo daataa keessaa qabaachuu qabdu jechuudha. Bilbila keessa kana yoo qabaattan appilikeeshinii hammaan isin agarsiisu kana fayyadamuudhaan gaa appii lamman kana appii CapCut fi akkasuma screen recorder haala kamiin sagalee waraabdu, haala kamiin yookaan immoo kaameraa waraabuudhaan haala kamiin akka video sana bareechitanii gara TikTok irra post gochuu ammallee gara YouTube irra post gochuu seera isaa eegdanii karaa sirrii ta'een haala isin editii gootan osoo walitti hin makin ka TikTok illee qobaatti saayizii qabaa, YouTube illee qobaatti saayizii qabaa jechuudha. Video takka YouTube irra post gochuudhaaf kam fayyadamna, akkasuma ka Facebook maal fayyadamna, TikTok irra post gochuudhaaf video haala kamiin record goona, haala kamiin bareechinee akkasuma view guddaa argachuu dandeenya isa jedhu video kana keessatti hanga dhumaa yoo daawwattan video kana irratti barachuu dandeessu jechuudha. Video mataa keessaa yoo download gootan gaa akkasuma copyright isin jira TikTok ta'e Facebook ta'e video nama download gootanii view irraa argachuu hin dandeessanu, subscribe isin argamsiisu, follow illee isiniif hin argamsiisu jechuudha. Kana isin agarsiisa namoonni haaraa ta'an channel keenya subscribe gochuudhaan video yeroo dhaggeeffattan like tuquun eegalaa video akkasuma video kun namoota dubara akka ga'u share godhaa isin jira. Video record gootanii waraabuudhaaf appilikeeshinii kan lammantu isin barbaachisa. Screen recorderiin bilbila yeroo dubbattanu bilbila keessa irratti record isinii godhu. CapCut jechuun kan yeroo keessa galchitan saayizii TikTok fi akkasuma YouTube hunda adda baasuu fi kalara adda addaa video keessatti dabaluudhaan isinii bareechuudha. Screen recorderii kana gaa screen recorder ka jedhu isa kana Play Store gubbara sentanii yeroo isin screen recorder jettan isinii baha. Screen recorderii kana mataan buufattu kan ta'e anamma kana isin agarsiisa kana download godhaati. Appiin kun hedduu jiru appilikeeshinii screen recorderii kan wal qabate baay'eetu jira. Appilikeeshinii kana eega gabbufattanii setting isaa isin agarsiisa keesseen jechuudha. Setting isaa qulqullina video wantoota sirreeffattan tokkoffaa permission itti kennitu audio recorderii fi video recorderii permission itti kennitu jechuudha. Hamma heeyyama itti kennitu jechuudha. Haala kanaan eega keesseentanii ganjellaa tuqaa sadii tuquudhaan asirratti wantoota isinii bahu kana keessa setting asirratti audio setting keessa yeroo seentan audio setting kana keessa yeroo seentan settingilee afurtu gubbaatti isinii baha jechuudha. Asirratti setting afurtu isinii baha gubbaarratti. Inni awwala makarfoonii inni kun maayikii yookaan makarfoonii appii kanaa fayyadamtanii sagalee waraabuu yoo barbaaddan sagalee keessan ni ageessisa akkasuma maayikii yookaan maayikii isaallee fayyadamtaniitti kan isin achirra kaawwattan. Yoommoo asirra kaachuu barbaaddan internal audio jedhama. Inni kun internal audio jechuun sagalee kan keessanii dhageessisu iskeenii bilbila kanarratti sagalee appii biraatiin record gootanii fiddanii jala kaa'uudha. CapCut jala galchitanii yookaan appilikeeshinii biraa jala galchitanii sagalee appii biraatiin waraabaa. Inni kun immoo iskeenii bilbilaarratti sagalee bichaa hin dhageessifne malee record isinii godha jechuudha. Yoo bakka kana kaa'attan record ni godha garuu sagalee appii biraatiin jala keessu jechuudha. Inni kabraa inni bakka ammaa asirratti waraabaaru kun internal and audio internal microphone bakka ergon internal and microphone sagalee keessanii agarsiisa maayikii yookaan sagalee asirratti iskeenii kaarratti fakkeenya waraabaadhe sagalee ni dhagahama akkasuma appii biraatiin illee record gootanii fiddanii jala kaa'uu dandeessu jechuudha. Kana jechuudha jala kaa'uu dandeessu jechuudha. Asirratti yoo barbaaddan gaa asirratti kan waraabuu dandeessu asirratti app sound recording dhibbarra kaa'attu kaalammanuu dhibbarra kaa'attu jechuudha. Inni kun immoo maayikii isin jala bada yoo rakkeessan irraan kaa'ina sagalee hin dhagahamu. Setting isaa waa baay'ee isin rakkisu. Asirratti bakka kana eega seentanii video quality dha bakki kun bakki asirra jiru kun video setting keessa yeroo seentan hamma waan record godhaaruuf yoon keessin isin agarsiisa hedduun mul'atu waan ta'eef video asirra seentan 1080 rakkaattu qulqullina inni kabra 16 MB PC kan jedhu kana 16 rakkaattu inni sadeessa akkasuma 60 FPS rakkaawwattu jechuudha. Maaliif qulqullina video akka inni isin dabaluuf yookaan record yeroo gootanii fixan daqiiqaa hamma barbaaddan isintu waraabbata. Eega fixanii kaatanii yookaan isin eega waraabdanii record gootanii waan yoo barsuu yoo diraamaa appii kana kaameraallee ofitti gargalchuudhaan of waraabuu dandeessu jechuudha. Appii screen recorderii kana jechuudha. Eega kana hunda fixanii yookaan isin video keessan dhaamsitanii jechuudha. Eega waraabdee kaatanii video sana daqiiqaa amma ta'e eega record godhattanii kaatanii appii CapCut kan jedhamu kana keessanii seentu nama biliyoona meeqatti fayyadamaa jira appilikeeshinii kana firee ka ta'e yookaan immoo tola kan itti fayyadamtan edit ka gootanuudhaaf effektii baay'ee of keessaa qaba. Haala kana yeroo keessintan appiin kun asirratti video new video dha bakka ida'uu kana isinii baasa. Yeroo irra gattuudhaan gaalaarii keessa bilbila keessan keessa fidee isin galchaa jechuudha. Bilbila keessa geessee isin gaalaarii keessan keessa
asirratti waan waraabdan sana irra gattuqtu yeroo irra gattuqtan ganjallaa dhufuudhaan asirratti den ni jedha yookaan immoo gubbaarratti den jeesni baasa asirratti den jedha yookaan gubbaarratti den keessatti kaatuquraan viidiyoo ol baafattu jechuudha bakka denii tuqxanii ol baafattu viidiyoo rikoordi gootanii kaatan sana asirratti eega rikoordi gootanii fixanii kaatanii inni guddaa sirreeffachuu qabdan waan rikoordi gootan sana bareechuu qabdu sagalee yoo hin taane keessaa muruu akkasuma yoo dhiqatamoo dogoggora qabaate keessaa muruu walitti butuu baakgiraawundii viidiyoo jijjiiruu akka viidiyoo keessan bareedu jechuudha qulqullina viidiyootti dabaluu ni dandeessu yoo audio illee bakka biraatti rikoordi gootanii laattan as jalatti fiddanii jala kaa'uu dandeessu jechuudha sagalee adda addaa kanaafuu asirraa eega seentanii haala kanaan saayizii filattu ganjallaa kana asxaa'uudhaan hammallee asii haxooftu eegaa asirratti asirratti rashoo bakka itti kaatuqudhaan bakka kana inni tuqxu jechuudha bakka asumarra inni tuqxu yeroo takka achira tuquudhaan saayizii ni filattu kaawwalaa kun tiktookiidha inni kun yoo tiktokii ta'e viidiyoo isin dalagaa jirta yookaan immoo viidiyoo isin waraabaa jirtan inni kun viidiyoo isin waraabaa jirta yookaan immoo edit go'aa jirta yoo yuutuubii ta'edha kan isin asirra kaawwattan instaagiraama inni kun 3-4 kanneen akka tawutaraa fi feesbuukiidha peejii adda addaa poost gochuu barbaaddan kana fayyadamtu jechuudha kanaafuu asirratti kan isin fayyadamtan yoo tiktook ta'e tiktokii yoo ammallee yuutuubii ta'e yuutuubii bakka kana ni kaawwattu jechuudha fakkeenyaaf tiktookii yoo ta'e asirra ni kaawwattu edit ni gootu yoo immoo viidiyoo yuutuubii ta'e asirra kaattu ni guddisaa iskiinii isaa mallattoo raayitii gootu asirra ka bukkee jirtu kan irra kaatanii raayitii ni tuqxu baakgiraawundii kana jijjiiruu barbaadan kloor bakka itti kaanii tuqxu bakka baakgiraawundii yoo jijjiiruu barbaadan jechuudha baakgiraawundii yookaan dudduuba viidiyoo bakka baakgiraawundii dhaqanii tuqxu jechuudha baakgiraawundii jijjiiruudhaaf dudduubbee viidiyoo kanaa barbaadan asirra wantoota sadibbaa kiloorii fi akkasuma imeejii buleer bakka jedhu kana imeejiin kun asirra yoo kiloor tuqxan kalaroota adda addaa isinii ba'a kalarii kana asxaa'uudhaan kan barbaadan ni filattu gubbaarratti dudduubbee viidiyoo keessanii isin jijjiira jechuudha inni kun kan barbaadan rakaachuun raayitii tuqxu kun sadeenuu kalarumaa waa takka keessaa filachuu dandeessu jechuudha kabira asirra eega seentanii wanti isin gochuu qabdan inni guddaan viidiyoo isin akkasuma ediitii godhaatan kana sirreessuudhaaf gubbaarra tuqaa sadii yookaan mallattoo xiyyaa kaanii tuqxu mallattoo xiyyaa kana yeroo isin tuqxan asirratti isin banamaa jechuudha viidiyoon sirreessuudhaaf 720 yoo moobaayila ta'e akkasuma tiktookiidhaaf kan akka yuutuubiitiin ni ta'a 80 piika jedhu kun kan akka feesbuukiin viidiyoo qulqullina guddaa waan barbaaduuf 1000 ni kaawwattu kanas 30 xabbuttu jechuudha yoo as deeftanis waa tokko rakkoo qabu kun tiktookiidhaaf inuma ta'a yuutuubiidhaaf illee inuma ta'a waa tokko rakkoo qabu asirra kaa'attanu qulqullina guddaadhaan ediitis ni godhaa yookaan immoo isin sirreessa kun siitingii appilikeeshinii kappaakaate yeroo keessa seentanii akka isin sirreeffattan appii kana allaw gootanii heeyyama itti kennitu yoo dhiqata heeyyama isin gaafate jechuudha kanaaf asirratti ni eegaltu viidiyoo keessan asirratti quraan mallattoo gaafatu yoo barbaadan keessaa muruu barbaadan as butuudhaan viidiyoo kana harka bitaatti keexaa'uudhaan erga gattuqxanii viidiyoo kana yeroo erga gattuqxan ganjallaa kaa dhufuudhaan asirratti ispiliit ka'eetu ni mul'atti ispiliitiin kun addaan kutuudha kutabee gara harka bitaa jiru kana keessaa dileetii gochuu barbaadan viidiyoo sana dogoggora yoo qabaate asirra gattuqudhaan yeroo takka mallattoon dileetii asirratti ni baati dileetii kaayettu kaanii tuqxu jechuudha yoo gara gamaa keessaa haquu barbaadan amma dileet ta'ee jira jechuudha viidiyoo sun amma haala kanaan ni ooftu sagalee bakka biraatiif iddanii jala kaachuu barbaadan maal gootu haala kana yeroo isinii baase sagalee appii biraatiin rikoordii yoo gootan mallattoo asirra jettoon keessaa aawudiyoodha adda aawudiyoo adda teekist barreeffama adda addaa itti dabaluudhaaf adda aawudiyoo kana yeroo isin tuqxan aawudiyoo bakka biraatiif fiduudhaaf yeroo asirra tuqxan ganjallaa kanatti isinii ba'a asirratti saawundi kayyee kaanii filattu saawundii kana filachuudhaan gaa saawundii eega filattanii hammallee haala kanaa isinii ba'a gubbaarratti faayiliin ni mul'ata asirratti bakka mallattoo faayilaa kan irra tuqxu sana booda divaayis kayetti kaanii tuqxu jechuudha divaayis mallattoo divaayis gaalarii keessan keessa kan jiru sagalee adda addaa irraan gadi kaasii naqa sagalee isin appii biraatiin rikoordii goota sagalee isaa fiddanii ajjala kaa'uu dandeessu isa kana immoo jedhaa dhaamsuu barbaadan irra tuquudhaan yeroo irra tuqxan sagalee isaa dhaamsu ganjallaa kaatti vooliimi kan jiru ni jira asirra tuquudhaan hanga dhumaa sagalee dhaamsuu dandeessu yoo barbaadan jechuudha raayitii ni gootu sagaleen dhaamee jira hanga barbaadan viidiyoo kana irraa manaas irraa muruu barbaadan viidiyoo kana asirra tuquudhaan irra tuqxanii kaatanii ganjallaaftanii ispiliit ka'eetu ni jirti ni murtu kana booda eega murtanii kaatanii gara kana dileetii gochuu barbaadan dileet ka'eetti kaatuqaan dileetii gootu jechuudha as keessa siitingii hedduu jira effeektii kan itti dabaltan yookaan immoo waan barbaadde itti dabaluu akkasuma irraa qannasuu kan isin gargaaru effeektii yookaan immoo wantoota baay'ee keessa jiru jechuudha kanaafuu as keessatti barreeffama adda addaa kanneen akka fakkeenyaaf yeroo viidiyoo hojjettan fooloo godhaa yookaan immoo sabskiraayib godhaa jechuudhaaf mallattoolee adda addaa argachuu barbaadan asirratti stiikar jedhee ni jira baa kanatti jechuudha stiikarii kana keessa yeroo seentan wantoota baay'eetu isinii bahaa jechuudha fakkeenyaaf akka sabskraayibarii yookaan akka namni sabskiraayib isin godhu yookaan fooloo akka namni isin godhu yoo ajjala kaachuu barbaadan asxaa'uudhaan wantoota baay'ee isinii baasaa jechuudha stiikariin kun mallattoolee xiyyaawaa agarsiiftanuu mallattoolee adda addaa
wantoota baay'eetu as keessa jiru jechuudha. As keessa gubbaarraa filachuu dandeessu. Kan akka subscribe follow waan jedhu kana as keessaa ni argattu jechuudha. Kanaafuu as keessaa waan barbaaddan filattu isin. Ana amma isin agarsiifanii kun wanti inni hin qabne hin jiru. Tokko ol baasuu barbaaddan fakkeenyaaf mallattoo asirratti akka follow godhan akka namni follow isin barbaadan tokko yeroo gattuqtan gubbaatti isinii bahaa jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf haala kanaa isinii bahaa hanga barbaaddan harkisuudhaan dheeressuu dandeessu. Kanas bakka barbaadan kaa'uu dandeessu jechuudha. Haala kanaan yoo dhiqata bilbilaan waa agarsiiftanii akkasuma bilbila kan keessaniin edit gootanii yookaan bilbilaan waraabdeettan haala kanaan keessatti fayyadamtanu kaameraallee akkasuma waan viidiyoon dubbattanillee yoo barbaaddan haaluma hamma isin agarsiisa kanaan keessin barbaaddan yoo barbaaddan viidiyoo itti dabaluu barbaaddan kameraa gaalrii keessaa itti dabaluu barbaaddan viidiyoo kaara gattuquudhaan gaa asirratti mallattoo kana ida'uu yeroo tuqxan gaalrii keessaa kameraa fiddanii itti dabaluu dandeessu audio yookaan viidiyoo footoodhaan illee yoo dhiqata rikoordii gootan haala kanaan isinii ba'a. Foto yookaan immoo kaameraa ofitti garagalchitanii waan kaameraa yoo waraabde illee haala kanaan ediitii gochuu dandeessu. Waan barbaadan ediitii gootanii eega fixxanii kaatanii kan isin gochuu qabdan maanni gubbaa kanarraa osoo kana hin tuqin seefii isiniif hin godhu jechuudha. Seefii gochuu barbaaddan hamma gubbaa kanarraa bakka kana yeroo takkanii tuqxu jechuudha. Asirra yeroo tuqxan viidiyoo beeksisa hanga 2 yookaan hanga 3 yoo isin gaafates ilaaluu annee fixxu beeksisa kana gubbaa kanarratti ni mul'ata. Beeksifni kun kan appilikeeshiniidhaa isinitti dhufu waan ta'eef hin balleessinaati ilaalaa. Yeroo haala kana seef isin godha anamma seef gochuu hin barbaanne waan ta'eef addaanan kutaa garuu isin haala hammaatiin beeksisa ilaaltanii fixxanii viidiyoo kana gaalaarii keessatti seef godhatu sana booda saayizii anamma isin agarsiisa hunda fayyadamuudhaan tiktookidhaa keessa irra seentanii viidiyoo sana poost gochuu dandeessu akkasuma view guddaarraa argachuu dandeessu haala hamma isin agarsiisa kanaan viidiyoo yuutuubii viidiyoo feesbuukii viidiyoo yuutuubii illee jiraatu komantiitti barreessaa isinin jedha barnoonni irraas mata dhaabata gaafii qabaattan komantii kaa sabskaayibii gochuu laayikii fi sheer gochuu hin dagatinaa yeroo